fuudhuu isaa jedha jal'inaan jal'atee ofiifuu jal'inaan fuudhuu isaa dhuma 20 fi 30 achi 27 irratti barra achi booda 27 irratti hin dubbata kunoo kana jedha yeroon gaafa isheetti erga darbee booddee Daawit nama ergee mana isaatti ishee in fudhate isheenis haadha mana isaaf taate ilmaan deesseef haa ta'u iyyuu malee wanti hamaan Daawit godhe kun Waaqayyoon hin gaddisiisee jedha. Haata kamaal godhe Waaqayyoon. Wallahi waan ajaa'iba. Eenyu ife. Huwayyee. Wayye akkana nagaa Islaama moo Kiristaana? Haayeen Kiristaana. Kiristaana jabdu moo laaftu? Ay barattuudha barsiistuu miti garuu gaaffii keessa nama hin dandeessin hin deebisadeen. Abshir akkana eebi waan hin dandeenye hin deebisin tidhiis hin beeku jedhi bira kuti tole. Baradheen deebise maali barachuu dhabuun ikkoo darantanii miti. Ejji waan Waaqayyoon jaalatu moo waan Waaqayyoon jibbu waan irraa nama dhoowwu moo waan itti namaa jechu? Ejji moo ergamaa miti Daawit? Ergamaadha. Ergamaan kun waan Waaqayyo jaalatu dalaga moo waan Waaqayyoon jaalanne dalaga? Waan Waaqayyoon jaalanne dalage. Waan Waaqayyo jaalatu dalaga moo waan Waaqayyoon jaalanne dalaga ergamaan Waaqayyo tokko? Waan Waaqayyoon jaalanne dalage. Deebisaan jira. Akkasiin hin jenne afaan Oromoo si gala. Namni gartee dubbii Waaqayyo barsiisu waan Waaqayyo barsiisu jidduu Waaqaa fi nama jidduu biyya lafaa barsiisu waan Waaqayyoon jaalatu barsiisamoo waan Waaqayyoon itti kenne barsiisamoo waan Waaqayyoon hin jaalanne barsiisa. Daawit namaadha namni moo hin dogoggoraga. Kana siin hin jenne akkasiin hin jenne waan siin jedhe ergamaan Waaqayyo tokko ergaa ilaa walitti haxaqallaleen si deebisa cubbuu dhala namaa yookiin cubbuu ilma namaatiin mitiree san siin hin jenne. Samanyaan dhagee yeroo tokko ifa sida afaan Oromootiin natti afaan Amaaraa jijjiirannaan marii na jijjiirte amma na arrabsuu deemte dhaggeeffadhaa jiran akkanumatti. Hayyee waan siin jedhe arrabsu dhugaa. Hayyeen arga hayyeen argina dhugaa hin arginaa miti. Dillee siraan arrabsee deeme akkanuma jedhee deeme. Waan jedhe Daawit maal yeroo dheeraa waliin turre mootummaan barachaa. Maal beeka abbo guyyaara namni jijjiirama. Waan jedhe ergamaan Waaqayyo dubbii Waaqayyo barsiisamoo dubbii Seexaana barsiisa. Dubbii Waaqayyo barsiisa. Deebisni maal fe'e jecha tokko irra deebii naaga. Suuta si gaafadhaa qoyka. Ergamaan Waaqayyo fakkeenya namaa ta'a moo fakkeenya namaaf hin ta'u? Fakkeenya namaaf ta'a. Daawit sagaggaale moo hin sagaggaalle? Sagaggaale. Goobas. Akka kakuu moofaatitti namni sagaggaale maaltu irra jira maal Waaqayyoon ajajni isaa maal akka seera Museetitti maaltu irra raawwatamuu qaba? Dhagaan rukutamee yookiin immoo ajjeefamu murtii ajjeechadha kan itti intini ta'u murtee uummataa jira mifara dibbatee moosna. Daawit ajjeefame moo hin ajjeefamne dhagaadhaan? Hin ajjeefamne. Maaliif hin ajjeefamne dhagaadhaan? Ende dhiifameef gaa amma misale Yesus Kiristoos ko karaa biyya lafaa kan dhufee cubbuu dhalli namaa hojjete cubbuu keenyaaf nuti kakuu haarawaa miti waan bara kakuu haarawaa kakuu moofarraa sa'u jira akka kakuu moofaatitti namni ejje tokko maar ajjeefamuu qaba dhiirtiinis dubartiinis miti akka yeeyyan akkas jedha kinoo meesni deebisaa jira waliin hubannu malee cubbuu dhala na osoo nuti cubbuu na hubadhu qablis na dhaggeeffadhutu booda irratti na deebisa gaaffii amma na gaafattu tokko nan callisa gaaffii gaafa naan siif deebisu yoo siif ta'e fudhatte yoo siin taane dhista immoo na jala akkasii mitettee na jala dubbatin na gaafadhu siin deebisa. Waan kakuu moofaanatti ankakuu moofaarraa hin si gaafachuu jira moo haarawaa hin si gaafachuu jira? Nuti immoo kakuu moofatti nama nu gaa Waaqayyoof galanni haa ta'uti. Hin amantu kakuu moofatti hin amantu kanaaf hin si jedhe dhiisi waan kakuu haarawaa natti hin lallabin. Akka kakuu moofaatitti Daawit, Museen, Salamoon akka kakuu moofaatitti namni ejje maal ta'uu qaba? Yeroo meeqa isinitti ajjeefamuu qaba?
itti yaani dhagachan qaxaqaxanii ajjeefamuu qaba. Qaxaqaxanii ajjeesanii. Inni dhiifameefis hin jedhamtire maali? Kanas No maal ajjeefamuu qabanaan hin jenneeti. In ajjeefamne gaa dhiifameefi maaliif hin ajjeefamini? Seerri Waaqayyoo namni ejje dubartii takkatti allaa namaatitti jaartii namaatitti ejje dalage isheenii fi inninis ajjeefamuu qabaniimi. Kan jedhamu namni tokko namni ejje duu qabu moo duu hin qabu? Akka seeratti ajajaatitti. Maali abduu maarna deddeebistu kana ajjeefamuu qaba adaraa seeraa. Okay, hayyee ajjeefamuu qaba. Daawit ajjeefame moo hin ajjeefamne? In ajjeefamne. Kanaafuu hin dalagu jechuun seerri gartee seerri Waaqayyoodha. In dalaga seerri Waaqayyoo in dalaga maaliif akka ajjeefamne moo? Daawit jaartii sanii fi inni warri walitti ejjesan ajjeefamu moo hin ajjeefamne dhagaadhaan rukutamanii? Ukko ustaaz yookiin immoo abduu misni deebisaan jira ilalaali nuti dhaloota kakuu haaradha tokkoffaa pheente wanta qabdu. Kakuu haarawaa natti naasawin kakuu haarawaa naasoo ineni natti naasawin kakuu haarawaa bara kakuu moofarra hin jira bakkiin si dhaabatu. Pheente immoo kakuu moofatti nama nugaa nuti Yesuus Kiristoos cubbuu duraasaa nu dhiqeetti jira waan itti namanni maka nuti pheente dhaatteetti gaafata. Okay. Kakuu moofaa keessaa naa deebista. Wangeeluma kana keessaa kakuu moofaa keessaa Daawit dhagaadhaan ajjeefame moo hin ajjeefamne? Ejjeemi maaliif hin ajjeefamin? Inni dhiifameef. Fidi ragaa naa kanne. Isa bichaa miti nama baay'eedha warri cubbuu hojjete. Keessaa naa kan ragaa. Naa kan kakuu moofaa keessaa waan isaan si gaafate waa'ee Daawit. Ifi intala sana. Okko kakuun moofan bakka nun buunuti kan ijoolleen pheente amma immoo kan amanaa jirru akka Yesuus Kiristoos dhufee du'aa keettidha nuti dhaloota gatiin itti nutti kanfalameedha. Hayyee kakuu moofaa kakuu haarawaan sii dubbisa. Faarisoota ni beektaa? Faarisoota warra Faarisoota barsiisota Faarisoota. Barsiisonni Faarisoota maal barsiisan? Waan hunda barsiisanii jiru. Maal barsiisan isaan seera Musee barsiisamoo seera Museetii miti? Barsiisuus danda'u seera Musee maa? Danda'anii miti. Yesuus Kiristoos dubbate. Maatiyus keessa dubbate. Yesuus Kiristoos warra gartee dubbii warra Faarisoota waan isaan barsiisan hunda fudhadhaa waan isaan hojjetan hin hojjetinaa jedhe. Ajjechaa barsiisan moo hin barsiifne? Hin barsiisne. Hin barsiifne? Maal barsiisu turan? Nuti waa'ee amantii irratti nama ajjeesnu nuti waaqaaf hin lollu waaqatu nuuf lola malee nuti loltuu Waaqayyooti miti. Barsiisota seeraa kana ni hin beektu na fakkaata. Barsiisota seeraa hin beektaa? Faarisoota? Saaduqoota? Sitti maan jiran abduu? Maal natti Maanni fuula kee irraa lolli hin bareedu lolinaa mee? Maal lolani fuula kee? Atu keetiin harkaa keetuu hoyyee keetuu beeyi kottu haasaayi. Namni malki kana baate amma akkasii lolu bareedaa kana taatanii amalan badnaa. Okay, amma sirraa jijjiiraa qoy. Okay, waan kun hin dandeessu kana silaa'uu deebisuu hin dandeessu. Yani okay, Yesuus Kiristoos seera kakuu moofaa jijjiiruuf dhufe ni jijjiire. Jijjiiruu dhufe sirriitti jijjiirees. Hin jijjiire jedha ni jijjiiruuf hin dhufne jedha. Eessatti akka jedhu naa baasika. Wangeela ni qabda asumas dubbisa ammoo wangeelaan si. Okay, baas siifin kan naa dubbisa. Silkii irraa hin qaba. Dubbise yee Maatiyos 5 lakkoofsa 17 dubbise. Akkana baasatu na dubbisaan akka kiisii keessa inti ni hojjechaan jira waan ta'eef kiisii keessa qaba. Dubbisiisuma kottu ta'e qata ka dubbisi. Atummaan hafuuraan dubbisi ko. Rakkoon qabu mul'isaa dubbisaa maaliif hojjetan jiru yookiin immoo asuma keessa tureen booda. Ani kanaan qaba. Okkoo dubbisaa yoo jallistan innuus hin jallisa waan ta'eef osoo hin jallisin. Maaliif beekta jallisuu kiyyaa fi diriirsuu kiyya maaliif beekta ati ijaan argi dubbisi wangeela keessa irraa ol deebitee qata. Ndee akkana qabaa dubbisaa gammaa yookiin immoo naaf kennaa daqiiqaa gimmaasha wayii. Daqiiqaa takka sii kanne lama sii kanne dubbisi ol deebi.
Wangeela Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 17 dubbisi. No, in danda'u ga dhugaa maaliif harka bishaan harka kiisii keessa hin qabu waan ta'eef yoo ijoolleen na waliin jirti intini bakkee wajjin Si jira. dubbisaa hin dhaggeeffadhu. Si dubbisaa dhaggeeffadhu. Maatiyus. Kun qabu. Ayyee Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 17 akkana jedha. Yesuus seeraa fi barsiisa raajota diiguudhaaf waanaan dhufe hin se'ina. Maal jedhe? Yesuus dhaggeeffadhu qaceellotti. Yesuus seeraa fi barsiisa raajota diiguudhaaf waanaan dhufe hin se'inaa. Ani isaan raawwachuudhaafan dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne jedha. Diigame naan hin jenneeti. Ani dhugumaan isinitti himaa hamma waaqnii fi lafti badanitti seericha keessa fiidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fiidalaa utuu fiixaan hin ba'in hin badu jedhe. Lafaa fi samiin ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Seerri takka hin diigamne jechuun hanqa gartee biyyi lafaa fi samiin jirtutti seerri hundi akkasuma jira. Ajjeechaas ajjeesaa kan jedhu nama siifaan deebite. Abit. Waan jedhe Daawit raajiidhaati ergamaadhaati Daawit ejje moo ejjine akka wangeelaatitti. Ilaa akkamu jennee gaafannaa maqaa badaa. Ejjeera. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ejjeera. Nama Ejjee jira jette. sa'a ibidda dhale taanee bar jidduu kanatti nutamu. Yoo ejjeera jedhanillee nuuf hin taatu yoo hin ejjire jedhanillee macaa fuudhan. Wallaahi noora. Dubbitan na dhibeera akkuma boofa gartee dubura seenee yoo harkistee hin cita yoo gallakkifte hin kuta jedhe. Wallaahi dubbii nu dhibde. Mee akkama jenna. Namni kun nama waaqayyooti. Eega ejjaa kanarraa hin fudhattaa waan inni jechuun gartee ejjaa kanarraa ka ofiifuu ittiin dalayne dubbii waaqayyoon ejjin jedha nama ejjurraa hin fudhattaa waan inni barsiisu. Fudhadhu. Kanaafuu Daawit itti amantaa ni hordoftaa ni fudhattaa dubbisaa. Fudhadhu. Waaqayyoon kan keetti dhaloota isaa Daawit gala akkam goota. Waan inni raawwate duuka deemnee raawwachuu hin qabnu ka waan Daawit raawwate raawwachuu dirqamaare. Okay, Daawitiin eenyu ajjeese? Ejjee maaliif hin ajjeesin dhagaadhaan maa rukutanii hin ajjeesin? Yaani seerri akkas jedha garuu rukutamee ajjeefamuu jedhama garuu maaf akka rukutanii ajjeesuu dhiisan immoo beeku. Dalayne jechuudha.